Lammiiwwan Ameerikaa balaa fulbaana 11 akkasumas hambaa hafe of duuba ilaalaa jiru. Namoonni wixataa har'aa bakka yaadannoof galma magaalaalee mooraa mana barnootaaf bakkeewwan birootti walitti qabamanii waggaa 22ffaa haleellaa shororkeessummaa lubbuu namaa galaafate kadachee Yuunaayitid Isteets irratti raawwatame yaadatanii ooluu jedha gabaasii Associated Press. Bakka haleellaan itti raawwatame giddugala daldalaa addunyaa New York, Pentaagoniif Shanksville, Pennsylvaniyaaf bakkeewwan biroo hedduutti yaadannoowwan kun kabajamuuf karoorfameera. Pireezidaanti Joo Baayiden miseensota tajaajila waraanaaf maatii isaanii waliin sirna maadhee waraanaa Anchorage, Alaaskaa keessatti geggeeffamu irratti argamuuf jiru. Daawwannaan isaanii kun fagoo irraa ta'us dhiibbaan fulbaana 11 golee biyyattii hunda keessatti akka itti dhaga'ame kan yaadachiisudha. Haleellaan xayyaaraa butame kan lubbuu namoota gara 3,000 galaafate sun imaammata alaa Yuunaayitid Isteets ka jijjiireef sodaa biyya keessaa kan uume. Guyyaa sana biyya tokko uummata tokko turre. Akkuma silumaa ta'uu malu. Miirri namatti dhagahamus sana ture. Martinuu walitti dhufee waan danda'e mara raawwataa ture. Bakka maratti wal gargaaruutu ture jedhu hoogganaan ittisa balaa kutaa Virgiiniyaa konyaa Goochland Eedii Ferguson. Bakki kun Pentaagoon irraa kiiloomeetira 160 ka fagaatu yoo ta'u, Niiwoork irraa immoo dachaa 3. Garuu miirri walitti dhufeenya yaadannoo fulbaana 11 bakka maratti mul'ata. Hawaasaaleen kanneen biroo guutuu biyyattii keessa jiran yeroo calliinsaa bilbila dhageessisuu, dungoo qabsiisuuf hojiiwwan adda addaan yaadatanii oolu. Kolombos Indiyaanaatti hojjettoonni yeroo hatattamaa ergaa yaadannoo poolisii hojjettoota ittisa balaa ibiddaaf dabarsaa turan. Iskaawutiin dhiiraaf durbaallee alaabaa qabachuudhaan Fenton, Mizuurii bakka yaadannoo Jeesikaa Lii Saaks kan fulbaana 11 bakka biilsa daldala addunyaa Niiwoorkitti wareegamte yaadachuuf jecha alaabaa gadi butanii fannisan. Firoottan ishee hangi tokko kanneen ganda St. Louis jiraattonni 4,000 keessa jiraatanillee argamaniiru. Bulchaa magaalattii ka ta'an Joe Murath yeroo kana yaadachuun nuyiif baay'ee barbaachisaadha. Fulbaana 11 qofaa utuu hin taane sirna walaba nu baase mara yaadachuu qabnaa jedhan. Kan namoonni fulbaana 11 du'an hangi tokko keessa jiraatan Niiw Jersii konyaan Monomaawus waggaa kana fulbaana 11 hojjettoonni yaadannoo kanarratti akka hirmaataniif jecha ayyaana waggaa gochuun dabarsee jira. Yaadannoo fulbaana 11f jecha kan koongiresiin guyyaa goototaaf tajaajila biyyoolessaaf yaadannoo jedhee moggaase kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun fedha ofiin hojii hawaasa gargaaruu irratti bobba'anii hojjetu. Bakka gamoowwan daldala addunyaa gubatan kan Ground Zero jedhamutti sirna yaadannoo fulbaana 11 ka biyyoolessaa geggeeffamu irratti ittaantuu pireezidaantiin Kamala Harris ni argamu. Sirni kun namoonni siyaasaa beekamoon kan yaada isaanii irratti dhiyeessan utuu hin taane firoottan namoonni duraa du'aniif waltajjii kennuudhaan maqaa namoota du'anii kan itti dubbisan ta'a. Pireezidaanti Baayiden pireezidaantii Yuunaayitid Isteets sirna yaadannoo kana Alaaskaa yookaan kutaa Yuunaayitid Isteets gama dhiyaa keessatti kabajamu irratti argaman ka jalqabaati. Giifti dureen Jiil Baayiden Pentaagonitti argamuudhaan bakka yaadannoo fulbaana 11 irraa daraaraa kaa'uuf jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.